ilmi isaas yaa abbaa koo samiif fuuldura keetti yakkeera, gara fuula duraattis mucaa kee jedhamuun naaf hin ta'u ittiin jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 21. Abba jedheen gara keet deebi'a, maaloo na yaadadhu fuula kee dhufeera. Abba jedheen gara keet deebi'a, maaloo na yaadadhu fuula kee dhufeera. Ilma koo deebitee hojii biyya lafaa hundumaa ilaaltee naaf wayyaa jechuudhaan ofii koo gadhiiftee sindeeffadha amma ati yoo deebitee. Eeyyamaa kee hojjechuuf abboonni kee takkaadhee nu taasisee lubbuu keenya hundaa mootummaa samiitti ati nu boqochiisee. Eeyyamaa kee hojjechuuf abboonni kee takkaadhee nu taasisee lubbuu keenya hundaa mootummaa samiitti ati nu boqochiisee. Jireenya haara galfee ergannisee ba'ee boqonnaan argannee tasuma danda'e. Mucaa kee ta'uudhaaf carraan koos yoo dhume hojjetaa kee ta'uuf yaaddeera deeme. Hojjetaa son taane mucaa koo taateetta, bu'aa biyya lafaa satoodhaan namteetta. Manni abbaa keetii hundumaan guutuudha, qalbii jijjiirrachuun itti jiraachuudha. Eeyyamaa kee hojjechuuf abboonni kee takkaadhee nu taasisee lubbuu keenya hundaa mootummaa samiitti ati nu boqochiisee. Eeyyamaa kee hojjechuuf abboonni kee takkaadhee nu taasisee lubbuu keenya hundaa mootummaa samiitti ati nu boqochiisee.